waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin gahe. Ayyaanichi kan rakkate kan itti argatu, kan dhibame kan itti fayyu, kan hidhame kan itti qabu nuuf haa ta'u. Warreen chaanala kufaaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warri maatii kootii like gochuun dagatina. Mee har'a guyyoota 9 dura mudannoo guyyaa Gabreelaa na mudate isiniif qoodeen ture. Social media fayyadamu kamirrattu. Har'a immoo kan hafe sana isiniif qooduun barbaada. Ani cubbamtuudha. Foon uffattu. Yeroo hundumaa dogoggora raawwadha. Kanaafis guyyaa 9 fuuldura balaa na mudate sana keessa darbee fayyee ammas guyyaa 9 booda dogoggora akkasii raawwadheera. Garuu galanni kan isaati afeera. Namoota kaaniif illee ergaa qaba jedhee waan yaaduuf isiniif qooduu barbaade. Tole egaa ayyaanni qilee bara 2008 akka guyyaa har'aa tsoomirra oole. Kanaaf jecha nutis egaa gaafa nyaata mana oolu mitiire gaafa kaan immoo wataa jedhu. Gaafa sana hiriyootum koo guyyaa gaafa sana wajjin oolle waliin walitti qabamuudhaan gara mana amantaa deemne. Har'as gaafa deemnu wanta gaafa sana gurguraa oolle sana qabanne gaariidhuma guyyaa sana nu garagalche sana yaabbanne gara mana amantaa deemne. Mana amantichaa nagumaan dhaqne, nagumaan qaqqabne, nagada keenyas nagadanneerra. Garuu akka guyyaa gaafa sana of dagadhee qarshii qofa hordofaan oolle mana amantaa seenee kadhatas taasisee sagantaalee jiru soo hordofee gidduu seenaa gidduun ba'a. Taabotaallee galchee waan hunda sagantaalee jiru hunda xumure yeroon galuuf ka'ullee wanta hojjedheerraa barakatii mana amantaa koof galchee nagaan nagalchi jedhee gara mana koo deemuuf ba'e jechuudha. Ijoollee wajjin jirru sana faana yeroo kara daandiitti ba'aa jirra gaarii eeggachuudhaaf achi baane yeroo achi ba'uuf deemnutti wanta addaa wayinatti dhagahame. Wanta addaa natti dhagahamu yeroo hundumaa guyyaan gaddu yookiin guyyaan gammadu lapheen koo akka malee na rukuta. Garuu maal akka ta'e hin baru. Gammachuu ta'e gadda ta'e kan hin baru dhuma irratti jechuudha. Anis wanti sun waan natti dhagahameef wuyi maaltu ta'a laata waan jedhu wayii dubbachuudhaan maal taate mucayyoo yeroo naan jettutti wanta akkasii jira natti dhagahameera maaltu akka ta'u hin beeku jedheeni omtuun ta'u gammachuu malee gallee gammanna naan jette. Namni yeroo hunda gammachuudhuma yaada waan ta'eef tole mee nan arga boodatti jechuudhaan anis gadi ba'ee gaarii keenya korre deemne. Yeroo deemnutti xiqqoo baanee aspaaltii gurraachatti erga baaneen booda haalli teessumaan ittiin taa'e namoonni duubarraan gara nama 4 ta'anii ani fuuldura bakkee miini kaa'amu golbobboo gaarichaa keessa taa'een daandii kallattii Finfinnee fakkaatu laalan deema. Osuma jennu xiqqoodhuma akka deemneen daandii gubbaarratti baay'ee daandichi cuccufamee konkolaataa walitti gaggaragalee maal ta'ee daandichi cuccufamee jira. Achi qaqqabne yeroo qaqqabnutti nuti daandii keenyarraa gorree jirra. Kallattii konkolaataan Finfinnee irraa dhufuurratti garlee jirra nuyi daandiin keenya kan achi ta'u jechuudha. Maaliif daandiin babbadee jiran konkolaataan cuccufee namoonni cuccufaniiti. Otum kanaan jennu filannoon hin jiru. Akkasoo gadiin bu'a jedhame gara baqa allayyaatti gadi nama kuffisa. Gara namoota mana namaatii filannoon hin jiru gidduu kana dhaabbachuu malee. Gidduu kanatti maaltu ta'a tuma akkas jiru namni hiyyuu wacuu malee maaltu ta'a maaltu dhufa akka jiru bataan jiru. Ani garuu kallattichaan ol ilaalan jira waan ta'e wanta gaaraa dhufu argaan jira. Gaaraa maaltu dhufaa jira? Konkolaataan atoobisiin guddis Finfinnee irraa fireenii kuteetii gadoof dhiisaa dhufeera. Nuyi daakee nu bira darbuu malee filannoon addaa hin jiru. Maaliif nuti daandii isaarra jirra waan ta'eef daandii utuma dhufee gaaraa dhufeellee daandii isaa sanarra kutee bu'anni otoo nu jala jiraachuu baanne nuti garuu isa jala jirra. Garri nuti itti sochoonu kamiyyuu hin jiru jechuudha. Filannoo hin jiru. Nu daakeetuma nu bira darbuudha. Dhufee amma nu qaqqabe gaarii nuti irra jirru dhufeeti muka isaa tuqeera. Yeroo inni muka isaa dhufee tuqu akkas dunuuf kadhee Gabri'eel Adinany
kanum bichaan jedhee ija koo dunuuf kadhitoon arguundaa kamiin jechuudha. Lubbittiin garuu na keessa jirti waan ta'eef yeroo sanatti kan yaadu too lubbuun koo baate maatii koo yaada ture. Ofii koo kan hin du'u toon ta'e maatii koo maaliif maatii koo nan argine sababa maalitiin illee akkan du'een beekanii wanta sana na gaddisiisa. Sakandin du'u sana keessatti illee ishiitu na yaachisa ture malee du'a koo yeroo sanaa miti kan na yaachisu. Garuu galanni kan Rabbiiti, Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyoon nama oolfata waan ta'eef nu oolfateera. Hinduune Gabri'eel adinanyi jennee kadhannus yeroo hundumaa Gabri'eel adinanyi yaadinnaadha. Inna maal ta'e konkolaataa sun erga nu tuqeen booda kutee achi gadi darbee gara mana namaatti kutee seenee mucaa waggaa 7 mana keessaa akkas gadi ba'ee mucichi hin du'e jechuudha. Mucicha ajjeesee zaafitti rakkatee dhaabbatee nuti garuu warri konkolaataa keessa jiranis warri lafa jiranis homtuun omaan taane jechuudha. Omaan taane mucicha sana qofatu du'e. Haala sanaatiin Waaqayyoon nu oolfate. Har'a waggaa meeqa gara 5-6 waan akkasii natti fakkaata. Osoo guyyaa sana duun irra ta'ee har'a maatiin keenya illee nu dagataniiru jechuudha. Waaqayyoon yeroo hundumaa bakka jirrutti daqiiqaaf sakandii keessatti akka inni nurraa addan baane, akka inni nu eeggatu, akka cubbuu keenyatti osoo hin ta'in akka gaarummaa isaatti akka nu oolfatu irraa baranna. Nu qofa miti guyyaa sana mucaa sana qofa miti kan du'e, na fuulduratti nama 2tu du'e. Tokko haala sanaatiin du'e. Ammas ergallee akkas bibittinnaani baay'ee daddafnee bakkachaa waan hin deemne konkolaataa biraas gaararraa dhufe mucaa karaa ce'aa jirus dargaggoo guddaa ajjeesee nu bira darbee sa'aatii sanatti namoota 2 fuuldura kootti lubbuun isaanii baaniiru jechuudha. Ani garuu na hundumaa maalinni kan inni wantoota kana keessaa hubadhu osoon lubbuun koo gaafa sana darbite otoon du'eeyyus gochiin ani godhee du'anii ka'anii yaadaniifi malee namni jirullee otoo waan hubatu ta'eeti gochaan ani godhe akkana ajjeesu har'a jiraadhe kan inni hubadhu toon gaaf sana du'e kan inni hubadhu gochaan ani godhe sanatu na ajjeesa lubbuu koo baasa dogoggoraan ani raawwadhe sanatu lubbuu koo baasa jechuudha. Maaliif kaayyoo baaneef dhiisne kaayyoo biraa hordofuu waan biraati. Dogoggoraan nani raawwadhe sanaaf milikkitni garaagaraa natti agarsiifame. Waaqayyoon gaana ariifatu suutuma nutti agarsiisa. Garuu yeroo sanatti turee bulee osoo hin ta'in guyyichatti natti agarsiiseera. Maaliif wantoota akkasii baay'ee hin jaaladhu. Guyyaan sun guyyaa sun tokkoffaa kootti mallattoo sana argeera. Kunis lammaffaa koottis mallattoo kana argeera. Isa gara biraatiif egaa gara fuuldura jireenya koo keessatti dogoggora akkasii akkan hin raawwadhe barumsa guddaa naa ta'a. Garuu yeroo sanatti guyyoota muraasa sana keessatti dogoggora akkasii deddeebisee raawwachuun koo ani cubbamtuu nama foonii ta'uu koo fi daandiin ofii jedhe qofa deemuun dogoggora akka ta'ee fi deebisee illee wantoota akkasii jireenya koo keessatti akkan hin raawwanne na barsiisa jechuudha. Kanaaf wanta tirraa Waaqayyo bakka hundumattuu akka eegaa keenya ta'e akka barattanu dogoggora nuti raawwanne tillee mallattoodhaan akka nu agarsiisuu ni danda'u irraa barattu jedhee yaada. Ayyaana gaariin isiniif hawwaa galatooma isiniin jaalladha.